hordoftoota Baarshaw har'a barumsa bareedaatu qabadhee nuuf isin dhiyaadhee jira. Hordoftoota Baarshaw qaqqaalii akka duraan dursee egaa nagaa fayyaan isin gaafadhaa akka nagaa qabdan gaasha kan qaboonu hordoftoota Baarshaw har'a barumsiin qabadhee nuuf isin dhiyaadhee jiru bilbila keessan waan gisee isin dawaa ifaafaa bantan waa'ee biqaawwan beeksisa garaagaraatiin biizii isin jalaa bilbilli ta'e isin tuqamuu didee isin darareef kan ta'e ammas warreettan gisee daataa fayyadamtan isin jalaa bilbilli keessan daataa saffisaan fixuu jiru fixee isin dararoo yoo ta'e hordoftoota Baarshaw har'aan tan amma falannee argataa jeeti fala wajjin itti goona jeeti yaada hordoftoota Baarshaw asumaan karaa hojiitti seenuun duratti warreettan chaanaalaa keenya sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa warreettan sabskiraayib gootanii laayik godhuu irraanfattanis laayikiin irraanfatinaa isiniin jennaa hordoftoota Baarshaw sheeris biraan dhiisinaadhaa hordoftoota Baarshaw waliif sheer godhaadhaa asumaan karaa hojiitti seen aappii tokko maleedha wanni kun kan sirreessinu hordoftoota Baarshaw seetingii keenya qofa seetingii bilbilaa qofa jala seenuudhaan hordoftoota Baarshaw notification kan jiru kana jala seennaa hordoftoota Baarshaw aappiiwwan garaagaraa kan hayyamaa keetiin alatti hayyamaa kan ta'ee jirtu jechuudha kanatti qofa qabne hordoftoota Baarshaw beeksisoota garaagaraa sirriitti kan nagalchaa jiru beeksisoota garaagaraa akka inni sirriitti hin galchineef jala seentee hordoftoota Baarshaw firraa cuftee amma bana akayyoo kan banaa jiraatu ta'e akkanatti cuftee anammoo isa hundaa'u firraa cufeetiin jira waan ta'eef hordoftoota Baarshaw firraa cufuu dandeessaa jechuudha isa hundaa'u hordoftoota Baarshaw amma kayyoo cufaa jiraatee yeroo barbaadde jala seentee banachuu dandeessaa hordoftoota Baarshaw asumaan appilikeeshina hundaa'u jechuudha anamma kan hin barbaade keessa dhiifadheetiin kan hin barbaade cufee jira karaa asiin maleedhaa hordoftoota Baarshaw silkiin bilbila garaagaraa yoo ta'es amma kaasiin wanta qabne seetiin garaagaraa yoo ta'e hordoftoota Baarshaw aappis kayyoo kana jala seentanii aappii barbaadde jechuudha hordoftoota Baarshaw kan biizii daataa saffisaan fixuu dararee waan ta'eef bilook ta'e godhe teereen jira daataa saalaa lama moobaayil daataa jaa yeroo inni ani isin yoo biloon godhe jechuudha inni seenee yoo beeksisa garaagaraa yooniif annaan harku baadhellee beeksisa garaagaraa naqaa jira jechuudha inni waan oon ta'e jiruuf of yoo goote immoo beeksisni garaagaraa keessatti seenu bilbilli keetis illee biizii si jalaa hin ta'u saantimni keetillee si jalaa hin nyaadhamu jechuudha wanni ati daawloo jirtu kakara dhaabbatee yoo jiraatillee hordoftoota Baarshaw vidimeet kana garaagaraas vidimeet jalaanis yoo ta'e hordoftoota Baarshaw wanta ati jalaan buusu jirtu egaa anillee beekuu hin dandeenye waan ta'eef waan ati waan feete buustee kan karaa dhaabdee jirtu yoo ta'e hordoftoota Baarshaw waanuma ofirraa cufeetiin jira yeroon barbaade garuu hin banaa ooniin godhadha yeroon barbaade hayyaman kannaaf jechuudha hayyama kiyyaan alatti inni wanta akka daawloot kan hin godhan karaa dhaabees bakkuma san taa'aa jechuudha malee amma yooniif of goote achuma si eegaa jechuudha yeroo barbaadde deebitee banattee waan san daawloo gootee buufachuu dandeessa yooniif akka jiraate osoo ati quban qabne jechuudha osoo waan biraatiin fayyadamtee karoora waan biraatiin qabattee jirtu ara daawloo godhachuudhaaf osoo karoora qabne si jalaa waan kana buusaa jechuudha akka waan akkas hin taaneef hordoftoota Baarshaw firraa of gootaa jechuudha appilikeeshinii hundaa harma kanaan hundaa isaa akkasitti firraa cufuu dandeessaa hordoftoota Baarshaw asumaan gaa warreettan chaanala keenya sabskiraayib godhanii sabskiraayib gochuudhaan hordoftoota Baarshaw sabskiraayib sheer laayik gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jennaa asumaan nagatti naaf tura hordoftoota Baarshaw hanga rabbii nagaa waliin nu deebisutti barnoota garaa biraa qabadhee isinii dhufutti hordoftoota Baarshaw nagaa naaf tura.